Koomishiniin marii biyyaalessaa ogeeyyilee miidiyaa naannoo Tigraay waliin marii guyyaa har'aa geggeesseen gaazexeessitoonni naannoo Tigraay hedduun isaanii dhiibbaan garaagaraa irra gahaa jiraachuu himatanii. Itoophiyaa keessatti abbaan taayitaa bobaa gaazaa fi inerjiidhaa buufataalee gaazaa 354 tarkaanfii uggura irratti fudhachuu beeksise. Kunillee buufataalee seera cabsan keessattuu kanneen tajaajila isaanii karaa teelee birrii dhiisanii hannaan gurguratan irratti ta'uu beeksise. Ajjechaa suukanneessaa uummata Oromoo godinaalee garaagaraa irra gahaa jiru wal qabatee barattoonni Yuunivarsiitii Amboo fi Yuunivarsiitii Finfinnee hiriira mormii bahanii jiru. Biyyoota addunyaa 112 hanniti itti baay'atu keessa Itoophiyaan sadarkaa 102 irra jiraachuu indeksiin hanna addunyaa guyyaa irraa gabaaseeti jira. Itoophiyaan dorgommii teekinooloojii biriisiin gosoota 7 injifatte. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jechaa guyyaa irraa onkololeessa 22 barri 2025 kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu teenya irraati bal'ina oduu teenya irraa akka itti aanutti isin dhiyeessina hanga dhumaatti Egeree Miidiyaa hordofuu hin dagatinaa isiniin jecha chaanaalli Egeree Miidiyaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha bal'inni oduu teenya irraa kunuuti. Koomishiniin marii biyyaalessaa marii miidiyaaleedhaan wal qabatee ogeeyyilee naannoo Tigraay haalota hojii jiranii fi kallattiiwwan gara fuulduraatti ta'uu qabanii yaadota isaanii akka kennataniif gaazexeessitootaa fi ogeeyyilee miidiyaa waliin marii bal'aa taasiseen turtiiwwan kanaan dura turan keessatti dhiibbaawwan guddaan irra gahaa akka ture kan dubbatan gaazexeessitoonni kunin kanaanis hanga biyyaa gadhiisanii godaanuu irra sadarkaa gahuudha. Gaazexeessitoonni hedduun godaansaaf saaxilamuu himuudhaan kanneen mana hidhaa keessatti yeroo ammaa argamanis jiraachuu isaanii kaasanii jiru. Marichi marii naannichaatti geggeeffamu hubannoo uumuun gamatti rakkoowwan kanaan dura turanii akkaataan furamuu danda'u irratti kallattiiwwan kaa'uun kan wal qabate yoo ta'u dubbii himaan koomishinichaatti Babuu Taaddasaa akka jedhanitti kanaan dura bakka bu'oota paartilee siyaasaa hayyootaa fi qooda fudhattoota biroo waliin naannoo Tigraay keessatti marii bal'aa geggeessaa turuu himuun naannoo Tigraay keessatti guyyaa har'aa gaazexeessitootaa fi ogeeyyilee miidiyaa waliin marii bal'aa taasisuu kaasanii jiru. Marii kanaanis ogeeyyileen miidiyaa yaadota garaagaraa kan biraatis kan himatan yoo ta'u kanaanis bilisummaa miidiyaalee akka barbaadamutti akka hin jirree fi yaadni uummataa hedduun isaanii giddu galeeffatee kan hin gabaafamne ta'uu isaa kaasanii jiru. Miidiyaaleen barbaachisummaa marii kanaatiin gamatti akka biyyaatti odeeffannoowwan sirrii hawaasa biraan gahu irratti hojiilee isaan qaban olaanaa ta'uu isaatiin wal qabate haala barbaadamuun miidiyaaleen naannichaa keessatti hojjechuudhaaf rakkachaa jiraachuu isaanii himanii jiru. Waltajjicha irratti ogeeyyileen miidiyaa hawaasaa fi filannoowwan miidiyaalee biroo uumamuu akka qabus kan kaasan yoo ta'u naannicha keessatti mariileen geggeeffaman kana boodas itti fufanii akka jedhan koomishinichi ibsee jira. Abbaan taayitaa bobaa fi inerjii Itoophiyaadhaa bara baajataa 2018 kurmaana jalqabaa keessa buufataalee adeemsa gurgurtaatii fi raabsaa bobaa walii wal qabate gocha seeraan alaa raawwatan 354 tti tarkaanfii fudhachuu beeksiseen buufataaleen bobaa tarkaanfii irratti fudhatame kunneen gurgurtaa dijitaalaa isaanii 50 gad warra ta'anii fi qajeelfama abbaa taayitichaa malee warra milisuun gurguratan irratti ta'uu ibsee jira. Akka hojii gaggeessaan hariiroo hawaasummaa fi kominikeeshinii abbaa taayitichaa obbo Baqqalaa Kumaa miidiyaa biyyaalessaa Itoophiyaatti himetti haaluma wal fakkaatuun dhaabbileen raabsaan boba'aa gurgurtaan dijitaalaa isaanii gaxaanaa ta'e 6 akka labsichaatti ji'a 2 boba'aa akka hin fe'anne dhorkuu himuudhaan gama biraatiin dhaabbileen gurgurtaa dijitaalaa isaanii giddu galeessa ta'e 7 labsii kanaan akeekkachiisni dhumaa itti kennamuu ibsee jira. Buufanni gaazaa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa tokko gabaa gurraachaaf gurguraa odoo jiranii qabamuudhaan baatii 6 dhiyeessiin boba'aa akka irraa dacitu taasisuu ibsee jira. Gama biraatiin otorishkaan yookaan konkolaataan boba'aa fe'u tokko bakka itti deemuu qaburraa maquun gara buufata gaazaa Aqaaqii Qaallittii Finfinneerraa imalaa ture bakka biraatti osoo deemaa jiru magaalaa keessatti qabamuudhaan baatii 6 dhiyeessii boba'aa fe'achuu kan dandeenye ugguruu beeksise. Haaluma wal fakkaatuun buufanni gaazaa magaalaa Diillaatti argamu tokko gatii mootummaan kaa'ee caalaa waan gurgurateef dhiyeessii boba'aa akka hin arganne dhorkamuu isa ibsee jira. Abbaan taayitaa boba'aa fi inerjii sirna to'annoo dhiyeessii raabsaa fi gabaa boba'aa saffisiisaa amanamaa fi qulqullina olaanaa akka qabaatu sirna teekinooloojii irratti hundaa'ee cimsuu isaa beeksisee jira.
Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo mooraa Haacaaluu Hundeessaa hiriira balaaleffannaa kan bahan yoo ta'u kanaan gamattis sirna nyaataa irratti argamuudhaan nyaata akka hin nyaanne himuudhaan gochii suukanneessaa lammiilee Oromoo giddu galeeffatee godinaalee garaagaraa keessatti miidhaawwan irra gahaa jiran akka dhaabbataniifis waamicha dhiyeessanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Finfinnee keessattis barattoonni argaman hedduun isaanii hiriira bahaniitiin sagalee isaanii dhageessisaa kan turan yoo ta'u hiriira bahan kanaan dhaadannoowwan garaagaraa ajjechaan suukanneessaan uummata Oromoo irraa gahaa jiru akka dhaabbatuufis waamicha dhiyeessanii jiru. Ajjechaan uummata Oromoo irraa gahaa jiru haa dhaabbatu kan jedhan barattoonni kunniin lagannaa nyaataa taasisuun hiriira nagaa geggeessuun sagalee isaanii dhageessanii jiru. Ajjechaan suukanneessaan uummata Oromoo aanaa noonnoo irratti raawwatamaa jiru uummata Oromoo mara biratti gadda guddaan akka itti dhagahamee jiruu fi balaaleffannaa nyaataa kan geggeessan Yuunivarsiitii Amboo fi Yuunivarsiitii Finfinnee kanaan gamattis rakkoowwan uummata Oromoo irraa gahaa jiru kana qofa osoo hin taane godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti duguggaa sanyii fakkaachuudhaan raawwatamaa jiru lammiilee qulqulluu irraa akka dhaabbatu fi nagaan lammiilee bakka jiranitti akka eegamuuf gaafatanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo Haraa Halloo bakka jedhamutti fi haleellaawwan halkan garaagaraa daawwatamaa jiruun hanga ammaatitti yoo xiqqaate lubbuun namoota 27 olii darbuusaa gabaafamaa kan jiru yoo ta'u godinaalee Oromiyaa kanneen biroo keessatti haalota wal fakkaatu haleellaawwan garaagaraa jiraachuusaa gabaasuun kenna kan yaadatamu yoo ta'u nageenya hawaasaatiif dursii kennamu akka qabuu fi duguggaa sanyiitii giddu galeeffatee uummata Oromoo ajjechaan irra gahaa jiru akka dhaabbatuuf barattoonni Yuunivarsiitii Finfinnee fi Yuunivarsiitii Amboo hiriira bahanii jiru. Biyyoota addunyaa 112 hannititti baay'attu keessa Itiyoophiyaan sadarkaa 102 irra jiraachuu indeksii naannoo addunyaa gabaasa guyyaa irraa baaseen beeksise. Itiyoophiyaan biyyoota addunyaa irratti hannaan eegumsa xiqqaa qaban keessaa tokko yoo taatu indeksii naannoo addunyaa bara 2025 irratti biyyoota 112 keessa Itiyoophiyaan sadarkaa 102 irra jiraachuun argamti jechuun gabaasa baaseen beeksise. Indeksii naannoo addunyaa bara 2025 dhaabbata eenyummaa mirkaneessu Samsab Crypto UK fi Digital Asset Association Mexico fi akkasumas Regulatory Intelligence akkasumas Meena Fenchi Association wajjin ta'uun gabaasni bahee biyyoota bu'uuraalee imaammata farra hannaa bu'uuraalee misoomaa babal'ina hannaa qabeenya argachuuf diinagdee dandamachuu irratti hundaa'uun madaala laaleen sadarkaa biyyoota hattoota baay'ee qaban baasee indeksiin qibxata kaleessa onkololeessa 20 takka bara 2025 beekuun Itiyoophiyaan yakka dijitaalaa fi faayinaansii ittisuu irratti dadhabina sirnaa akka qabdu beeksisee jira. Bara 2024tti biyyoota 103 keessa Itiyoophiyaan biyya hattuun itti baay'attu yookaan hattoota ittisuu dadhabdee jedhamtee sadarkaa 99 isaarra jiraachuu ibsee jira. Hanni Itiyoophiyaa keessatti baay'atu kunis hanna yakka maallaqaatii fi yakkoota saamichaa gargaraa ta'uu ibsee jira. Madaallii biyya kanaan biyyoota Afrikaa hedduu akka addunyaatti hanna maallaqaaf saaxilamoo ta'an keessaa biyyoota 112 keessaa Tanzaaniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Itiyoophiyaa sadarkaa isaanii kaa'eeti jira. Tanzaaniyaan sadarkaa 108 irratti yoo argamtu, Ugaandaan 107 akkasumas Ruwaandaan 105 Itiyoophiyaan sadarkaa 102 qabachuu beeksise. Indeksiin kun raawwii hojii utubaawwan 4 jalatti madaala hanna qabeenya argachuu, jiddu seenummaa mootummaa fi fayyaa diinagdee akkasumas tokko tokkoon isaanii gama saaxilamummaa biyyaalessaa kan calaqqisiisan jechuun ibse. Afrikaa irraa Itiyoophiyaan hanna qabxii takka 38 kan argatte yoo ta'u akka addunyaatti hanni qabxii 207 yoo ta'u biyyoonni hannaa sadarkaa qaban kunis irra jireessaan biyyoota Afrikaa ta'uu ibsee jira. Qabxiin hanna qabeenya adda addaa waliigalatti qabxii takka tuqaa 9 waggaa taatu jiddu galeessaan sababa teknooloojiin farra hannaatii fi tajaajila dijitaalawaa argachuun daangeffamaniif tattaaffii hanna ittisuu isaanii laafaa ta'uu ibsee jira. Gosoota sagantaa ogummaa Itoophiyaa jedhamuun biyya isaanii bakka bu'anii kan dorgomaa turan dorgomtoonni kunniin teknooloojii biriis irratti hirmaatanii badhaasa meedaaliyaa argatanii jiru. Itoophiyaan miseensa birisii erga taatee asii dhaabbatichaa keessatti roga hundaan sochii gaarii kan taasisaa jirtu yoo ta'u dorgommiilee dhiheenyaa kana geggeeffame keessa dameelee 7 injifattee jirti. Dorgommiin kun dameelee 15 kan adeemsifamaa ture yoo ta'u Itoophiyaan dameelee 7 injifachuudhaan meedaaliyaa meetii 4 fi naasaa 3 argachuu dandeessee jirti. Gareen hubannoo namtolchee ILC dorgommiiwwan Advanced Artificial Intelligence Robotii fi IoT irratti akkasumas Digital Agriculturing Smart Agriculturing Robot Systemiidhaan kan mo'ataa ture yoo ta'u PLC Trading fi Advanced Manufacturing akkasumas Product Sorting Robotii Army irratti fi Smart Water Management irrattis badhaasaa gaarii argachuudhaan maqaa biyya isaanii ol kaasanii jiru.
Gosoota dorgommii Green Energy Ethiopiootik jedhamuu fi meedaaliyaawwan garaagaraa argachuudhaan Itoophiyaa kan ol kaasan dorgomtoonni kunniin dorgomtoota achirratti hirmaataa turan keessaa maqaa gaarii biyyaa ol kaasuun gamatti Itoophiyaan gahee isiin biris keessatti qabdu cimsuu fi maqaa gaarii biyyattii uumuu irratti gahee olaanaa akka qabu eeramaa jira. Hojiiwwan kalaqaa biroo 10 illee beekamtiin biyyattiidhaaf kan kenname yoo ta'u odeeffannoo ministeerri hojii fi ogummaa biyyattii baaseen lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiran gama teekinooloojiitii fi barnootaatiinis hojii isaan hojjetaa jiran bu'aa gaariin argamaa jiraachuu isaa ibsamee jira.